Ayyuunu yeroo kan boossee lafa balleessitu jette Sumayyaa kan boossee lafa balleessitu hin dhaqin jette kan airportiidhaa si deebistu yookaan immoo kani akkaawuntii kootti birrii naqxu malee kaas birrii gashitu malee hin deemin jette dur lafa balleessitu har'a yerootti Yemeniin deemtu hin kolfite hin gammadde dhaqiti ijoollee kee haadha manaa koo miti ijoolleen isaan koo miti jette miti dhaqiti qulqulleessi siin jette kolfaa deebite sheenuu waa beekti yoona kana ati waan si laallatu hin qabu mana keessatti Ayyuun immoo icciitii qabachuu hin dandeessu jette yookaan mana keessatti waan kun waan si duraati si laallatu jedheenii rata'a waan si dura si laallatu jedheenii rata'a kanaafuu akka inni deemullee sheenuu barbaaddee jirti na atbiqoo xayyaaqii yennaatuun mootirra daalii jette namni jabeessee gaafatu du'a haadha isa hin hubataa itti tokko aasaa gurgwaariu zandoon awaxxamo aasaa gurgwaarii zandoon awaxxeen namni Qurxummii barbaadu cikeessa Jawwee sin baasaa itti ani immoo mucaa tokko waa'ee mucaa tokko baruudhaafi ijoollee Saidoon ijoollee akka qabu dhaga'uun koo na dhibee jira osoo akkanumatti amaneera ta'e mucuma tokko qabaachuu isaati amanee dhiiseera ta'e amma ganaa kan biraa baay'een gadi yaa'uufi jette na Sumayyaan nagaasni kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa ku galata waaqaa ta'u viidiyoo sila dalagee irratti fayyumaal taate nagaan hin gaafanne jettanii dhugaasni hin jedha miira keessa galeen viidiyoo sana hojjedhe dhuguma waan Sumayyaan odeessitu anaan sammuu koo wii na godhee xashina godheera jechuudha na ammallee taana Sumayyaan waan isheen odeessitu ati achi deemte an kan jedhu tokko maashin jette waan isinitti himte haadha mucaa sanaa eenyummaa ishii waraqaa eenyummaa ishii hundumaa viidiyoo irratti sirriitti naagalchi jette dhageessaniitu waraqaa eenyummaa ishii mirmara irratti hin barbaachisu waan an beeku hin qabu garuu eenyummaa ishii waraqaa eenyummaa ishii hundumaa viidiyoo irratti qulqullinaan naagalchi naa waraabii jette ani sila waan hundumaa achitti hojjetame naman itti kennisin jedhe salaam ta'uu danda'a hawaan illee jirti nama biraa ni qaba hiriyoota qaba doktaroota illee qaba isaanitti naa kennita ture haa ta'u ishee ammas erga dhaqxe jetteen ammas erga dhaqxe seera qabeessaanii naa qorachiisi nama biraa cabarbareeni kan biraa karaarraa fideenii DNA hojjechiisaa achiin kan saamiti jedhama salaam nu jalaa balleessiti jettanii isinii sobdanii ofii keessan balleessuufi osoo dhugaa ta'eyyuu salaamtummoo akkas godhe jechuuf deemtu isinii kanaafani salaamitti kennaa jedhe salaam hawaan illee jirti namni biraallee naman itti kennaa jedhutti naa kennitu viidiyoo hundas viidiyoo amma ati waraabduun gadhiisu jette viidiyoon akka isheen jettutti keessaan ergama geessaniittu dhuma irratti waan isheen jette immoo haadha mucaa sanaa yookaan immoo gaa'elarra jirti namatu wal ajjeesaa jettanii namatu wal ajjeesattanii abbaan sunitti abbaan dubartii sana laal abbaan manaa dubartii sanaa jechuudha abbaan manaa dubartii sanaa mucaan sun kan koteedhe akka guddisaa jirutti haasofte Sumayyaan jechuudha mucaa namaa guddisa yoo ta'e innis haa baru booda kan biraa dhufuurra erga guddate dubbiin dhufuurra haa baru mucaa namaa akka guddisaa jiru haa baru dubartoonni osoo abbaa manaa qabdaniiti akkanatti nama bira deemtanii abbaa manaa jala teessanii kan biraa deessan sammuun keessan nagaadha jettechi sin nagaadha garuu akkamitti akkas gootatte namichi sunu mucaa sana kan saasee kan guddisaa jiru haa baru Saidoo atellee kana dhoskuun kee haraama waan haraama hojjette sanuu akka namaa waan sirrii hojjette waan qubna garaa hojjette gadi baatee YouTube irratti odeessite bar waan afette isinii guutaaraan yoo manama session tanattan hunda tanattan yageessanitu daqiiqaa salaltanitu gashi 24dha akka an haasawutti daqiiqaa 8 caalan haasawu akka haasawutti yeroo 3 haasa'an viidiyoo 3 ta'a jechuudha garuu waan keessa dhidhiisuufaa jira jedhe garuu waan isin dhageessan tokko irra deddeebifaa hojjette iddoo tokkotti immoo reakshinii faa hojjette
Video ko sa sila garuu like naan goone nabii tobo video jedhe sa silaalle why ma fi like lesh ma fi like amma kana dhaabadhe akka odeessaa argitanitu video kan babali easy dhaabadhe akka odeessaa argitanitu dubbii isaatu dubbii jabaadha dubbii ani video mana kanatti videoon taa'e odeessu jira ciisee gaafan odeessu jira dhaabadhe gaafa dubbiin jabaatte dhaabadheen odeessa gaafa fataazanaa lash immoo ciisee odeessa normaalii gaafa ta'u taa'ee odeessa you know inarraa dhaabbatameera like godha Sumayyaan mataan keenya nutti bal'iste galgala keessa haasaan ishii dubbiin ishii jaalattanis jibbatanis gaaffii ishee dhiyeessite waan isheen Saidoodhaan jettu nu mataa keenya nu akka kootti mataa koon na bal'iseera haasaan ishii naan taane haa gaafattu gaaffii sirrii garuu naan taane abdiini durayyuu abdii Faatimaa dura gaafadheen ture dura rooni gaafadhu dura kolfeetu abdiini abbumti ta'e dhufe ekeleni mucaa Saidoo tokkas ekeleni Saidoon ekelee irraa mucaa godhateera yoo jedhanati jettee amantaa naan jedhena kakadhonna maal kakadha maaltu gowwaadhaan naan jedhe yeruma duriyyuu ani garuu kanayyuu miidiyaa irratti hinaasofne anaaf abdiini rakkoo dhuunfaa walirraan qabnu garuu yeroo Saidoon fuudha Saidoo Ayyuu erganii fuudhe booda makiinaa irratti walitti buuneera makiinaa naa kennin jedhe makiinaa yeroo sana Saidooni abdiitti kennee deeme mitiire processii duuba sana na yaadattan anna animmoo makiinaa irratti wal dhabneerra malee anaaf abdii lola kan biraa hin qabnu garuu sa durayyuu ani gaafannaani ati dubbii namaan amaniini abbumti fedhe akkas jedhee fi fudhattaa naan jedhe malee abdiin sirriitti beeka abdiif Saidooni wal furatanii boolla tokko seenuu nama danda'anidha isaanii baay'ee wal beeku baay'eellee wal galu anna inni achi Saidoon walumaa galatti achi kan deeme baqa waan arge hojjete gogowwamsee kan result kan barana fiduuf animmoo askeetti kan hin shakkee Sumayyaa maaliif ID dubartii sanaa barbaadde waraqaa eenyummaa ishii maaliif barbaadde maal isheedhaa godha sijjammar mucaani Saidoo faana dhiigni kan laalamu malee haati maal gooti haati ilaalamu haadha nan beekatte miti na agarsiisaniiru garuu eenyummaa ishii waraqaa eenyummaa ishii maaliif barbaadde borbor bara wayitti kaawwachuufi barbaadde yeroo bira haaloo ba'ummoo waay amma riza kana qorannoo kana keessatti hin barbaachistu haati kun osoo danda'ame faana deemuun hin barbaachisu nama bakka buufachuu dandeessi save of gochuudhaaf dubbiin kun isheen gaa'ela ishirra jirti waan ta'eef osuma wayitiif hin eeyyamamaa wanti kun dubbannu wayne mucaan kun kan Saidoo miti erga Saidoo hankoo miti akkamitti dhaqamee maramara yaa rabbii nu baas